Inshallah waan ajaa'ibaatii fi waan baay'ee bareeda waan filatamaa ta'e jechuudha isin qabadhee isin dhufee jira viidiyoo kee kanaan gad xumuraatti ilaalaa ittiin bu'aaraa hiriyoota keessaniif sheer godhaa isin jedha aanan koottaa wajjin haaraaf naaf. Akkasiin aannan bayi waan yoo dhagaa ta'ii jedha. Aannan dhadhaa bahi waan yoo dhagaa ta'ii. Aannan dhadhaa bahi waan yoo dhagaa ta'ii. Aannan tuffisu sultii dhayee kuffisu. Aannan tuffisu jaarsa dulloome dhayee kuffisu. Akka isin argitan kana raasnee geessinidha haala isin argitan kanaan keessaa baasneerra viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaalta waa heddurraa barattanii waa heddurraa hubattanii ittiin bu'aartanii. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtan nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaalle kan dhiiraa kan intalaalle hundi keessan bakka jirtan nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu akkuma isin argitan kana kinuuti boodhi qaara jechuudha obboon kun kaanan itti raafamu jechuudha. Akkuma isin argitan kana obbo baay'ee guddaa ture jechaadha. Suura irratti illee aga tokko argaa jirtanii viidiyoo irratti illee obboon kun obbo baay'ee guddaati jechuudha hedduu guddaadha hin ulfaata isa dhiqee geessee akkuma isin argitan kana akka bishaan keessa gaxooxuu fi afaan isaa lafa gadi garagalchee kaa'aa jira jechuudha. Ergasii leezarii ittiin hidhantu jira isa san kinooti isa san miiccataa jira akkuma isin argitan kana. Mashallah leezarii kiyya miiccee durallee miiccamaadha oyiteelleen durallee dhiqamaadha giddaa kan argitanii maggarrajaa hin barbaachisu mana isa kanaan adda qoodanii ergasii ejersa kiyya isa keessa godhee jechuudha akka aara itti aaree yookaan urgaa'uu fi aanan kiyya fidadhee aanan hundaa walitti qabee kinootii kunillee roottoo xiqqoo kana tokko jechaadha roottoo kana namni beekne jira laata itti aansee kunillee kinootii qoddaa keessa jira jechuudha qoddaa irraan qannafamee jira itti aansee ammallee baaldii keessa jira aanan irraan aanan itittuu jaaladha saniif jecha ka baaldii kanarraa gubbaa isaarraa naqanii kan nuqicaa turan jechuudha. Ergasii kinoo akkuma isin argitan kana ejersi erga keessa aaree ulamee ka'ee booda daqiiqaa gahoossaneetiin booda akka isin argitan kanatti ejersi sun wanni waan qabuuf jechuudha. Kasala tokko waan of keessaa qabuuf isa san keessa lolla'ee ka'ee aanan kiyyatti naqataa jechuudha. Akkuma isin argitan kana aanan hedduu ititee bareedaa ta'e maashaallah dhugi nama godha. Akkasuma isa kana ergatti naqee ka'ee karoottoo ammoo itti naannaqamu sirriitti gubbaa gadi yoo fannaddaame gadi jigaa waan ta'eef maal godhaa suutumaan jedhee roottoom itti gadi qadaada jechuudha afaan oyitee irratti. Hoyte jedhama mire haati yaa guddatu malee itti aansee inni kun hin ciccitee jira maaliif ciccitee yoo jettanii gubbarraa naqanii ergasii ka gubbarraa sun dhadhaa qaba jedhama mire ka gubbaa kanan qabu san irraa dhadhaa qabu san irraa naqanii kaan nuqicanii sababa saniif jecha hin ciccitee ergasatti naqee geessee haala isin argitan kana waxxarree bireechisnee hiinee jirra nama lamaan hiine jechuudha hoyteelleen guddaadha akkasuma ammoo booda irraa uttaala waan ta'eef irraa fottoqa waan ta'eef sirriitti tolchine nama lamaan hiineerra kun immoo hiikalleen akkuma nama lamaan hidhame nama sadi barbaachisa baay'ee waxxarame hidhame jechuudha. Erga hiinee geessine jechuudha gara raasuutti deemna. Bismillah. Aanan bayi dhaadhaa ta'ii waan yoo dhagaa ta'ii. Aanan bayi dhaadhaa ta'ii. Akkasiin aannan bayi waan yoo dhagaa ta'ii jedha. Aannan dhadhaa bahi waan yoo dhagaa ta'ii. 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 Aannan tuffisu sultii dhayee kuffisu. Aannan tuffisu jaarsa dulloome dhayee kuffisu. Aannan tuffisu jaarsa dulloome dhayee kuffisu. Aannan bayee 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 tuffisu sultiin dulloome dhayee kuffisu.
Gimmaasha taphaan wanta taphataa yoo hojjetan keessattuu hojiin nama dadhabsiisu hojiin baadiyyaa baay'ee ulfaata sababa saniif jecha yeroo jalqaba raasnu kana yoo hafuura hin baafachiisini hin fanaddaamaa achi booda akka gubbaa haga fedhee hidhamillee hin dhoo'e irraa uttaala jechaadha. Akkuma isin argitanii karaasuu eegalee ganama garuu amma sa'aatiin kun halkan jechuudha nama dadhabsiisa baay'ee nama dadhabsiisa aduu keessatti yoo raasanillee aanaan dhadhaa hin bahu dhadhaa hanqata jedhanii ibidda biratti yoo laasanillee dhadhaa hanqata jedhanii qorrama biratti akkana raafne amma kun sana gitan kana dhadhaa bahee jira akka dhadhaan bahee sun jechuudha shifaan suni shifaa gurguddaan sun jechaadha erga akka walitti qabatuuf maal goona akkanatti dhoofna jechuudha dura shifaati xiqqaa ta'a ergasii shifaa gurguddaa ta'a ergasii dhadhaa ta'a ka dhadhaan sun akka walitti qabatuufi akkanatti walitti dhoofne kaanii ergasii hiikutti deebi'aarra jechuudha hiikkan isaa bismillaahi baay'ee ulfaata akka malee hidhameera waan ta'eef hiikuu hin dandeenye kottaa na gargaaraa isiniin jedha hordoftoota kiyya yaa ka viidiyoo kana maaliif isin fida jettanii waa hedduu isin fida jalqaba ittiin bohaartanii fi ergasii ammoo aannan akka itti raafamu namni hin beekne hedduu jira isallee irraa hubattanii fi dhadhaa bareedaa kanaa fi qananii baadiyyaa kana akka isin laaltanii irraa gammaddaniif jechuudha akkuma godhe godhu hiikee jira. Ergasii dhadhaan akkana jira yoo bahu jechuudha maashaallah mee keessas laalaa dhadhaa waan fakkaatu sababni dhadhaan isaa akkana baay'atee baheef maaliif jalqaba bishaan irra lollaana jechuudha afaan isaa irra lollaana sababni dhadhaan akkanatti baay'atee baheef wanta qorra biratti raafameef jechuudha ammallee haga tokko walitti haa qabatuuf akkasitti walitti dhoofna jechuudha walitti dhahee jedhu argitanii akkana qabatee jira dhadhaan walitti qabatee bakka tokkotti waliin naa qabamee jira jechuudha. Harka kiyya dhiqadhee isa keessaa fuudhu bichaadha jilba kiyya lamaan hin qabadhee akkana jalaa hin kufne jechuudha harka kiyya dhiqachuutti deebe jechuudha akkuma argitan kana jilba lamaan hin qabadhee harka kiyya dhiqataa jira jechuudha harki haga dakana waan keessa gaggo'aniif jecha sirriitti dhiqachuu qabna jechuudha harka kiyya dhiqadhee erga geessee booda baaldii kiyya qopheeffadhee harka kiyya baaldii ooyitii keessatti deebise jechuudha dhadhaa keessaa baasuu fi dhadhaa maashaallah dhadhaan yeroo jalqaba ooyitii keessatti raafamu kana dhadhaan oo'aadha waan ta'eef sirriitti lallaafaadha akkasumatti likkii ooyitii keessaa namaa baasutti haala kanaan kinootii baasuu eegalee jira jechuudha ooyitii keessaa akka sirriitti keessaa akka onnaa bahuufi xixiqqeessa baafadha jechuudha akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan ooyitii keessaa baasaa jira jechuudha dhadhaa akkaan bareeduu fi akkaan namatti tolu yeroo oo'aa isaa kan argitanii oo'aa yeroo sarraafame daqiiqa san keessatti fuulallee dibatanii hedduu nama bareechisa jedhan fuulallee maashaallah dhadhaa baay'ee bareedaa ta'ee fi namatti tolu dhadhaa qulqulluu jechuudha akkam namatti tola qulqullinaan hojjetanii yoo geessanii dhadhaa kana keessaa baasee erga geessee booda dhadhaa kana erga keessaa baasee geessee booda areera kanallee maal akka godhu walumaan laalla jechuudha duraan areeraan dhuganii amma hin dhuganii keessattuu gara warra san areera dhuganii gara hojiitti sababni isaa wariin waan sirrii baay'atuuf jecha areera jabbilee obaasanii garuu amma jabbilee obaasuun sunillee hafeeraa waan biraatti jijjiiraniiranii dhadhaa akkasiin argitanii kana maashaallah dhadhaa o'aa fi dhadhaa baay'ee bareedaa ta'e kana keessaa haala isin argitan kanaan baasee jira dhadhaa kiyya kana kabaase kana dhiqutti deebi'a jechuudha amma isa san dhiqa jechuudha erga isa hin camba jechuudha walumaa galatti isa san erga cambee geessee booda gara aybiitti deebinaa isa kana haala isin argitan kanaani areeraa fi dhadhaa garagara baasuu qaba jechuudha osoo hin qorrini yoo qorre ammoo hin tolu waan ta'eef ammuma cambee adda baasuu qaba jechuudha areerri dhadhaa ajjeessaallee akkasuma ammoo hafuura isaa balleessaallee akkasuma ammallee dhadhaallee hin nyaata jedhan jechama arsiiti kunan baay'ee akkasitti hin jedhu erga isa dhiqadhee geessee qadaadadhee booda aybii akkuma jiru ooyitee san irra gadi kaa'ee jechuudha akkuma san argitan kana aybii ooyitee irra gadi kaa'ee jedhu kinootii bidda keessa irratti jala tolfadhee jala qabsiisee akkuma san argitan kana maashaallah haala san argitan kanaani aybii baasaa jira jechuudha maashaallah aybii ajaa'ibaa keessaa baasaa jira jechuudha akkuma san argitanii aybii kinootii baasaa jira jechuudha maxalayaa jala kaa'ee maxalayaa irratti gadi naqaa jira adda maxalayaa irratti suuta keessaa suutaan gadi buusanan ammoo itti daddafe jechuudha kun san argitan kana kinooti aybiin kenna haala san argitan kana akkana ta'ee jira sirritti bishaan keessaa xoxuu qaba jechuudha oo'aan argitanii hin beeksisa sirritti bishaan isaa sun sirritti keessaa xoxuu qaba jechuudha adada xoxaa deemuun aybiin gogaa ta'aa deema amma bishaan waan sirri qabuufi kinooti bishaan aybii keessaa bahee kinooti jechaadha
bishaan aybii keessaa bahee kana maal goona bakka lama jira bishaan aybii keessaa bahee kan wasillee hin jira bishaan aybii keessaa bahee kana biddeenaan tolfatan jechuudha maashaallah